الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتو تفي جالة تمتو تشاينا لا يانتو سلا جلجلة ترجمتن نجاكو بكرت تسمعك كم سنين جيتشون جالة دا بقى جراتني بقى إيجمتني يونا إيجدني إيجا كهرة هنيتشو كرابيتشو كبتين كركيسر نفيت وجرا dhugaa maayii kana shii qabattee dhufee jiru ijoolleen baay'een nagaafattanii jirtan jechuudha. Naguma shii jirti naguma jirti naan jettanii jirtu. Akkasuma immoo ijoolleen yeroo tokko tokko nu qabii kootu jettanii illee ni jirtu jechuudha. Ishii wajjin hojjechuu haala tunatti hin mijatini. Isa irraan deebi'u baga jiraattan baga eeggamtan. Egaa haana illee nagaa suniin jechuun dura viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatina. Warroonni chaayinaal ayyaantoo sallatti faara watataan uggaraatan sabskiraayibii godhuun maatii keenya ta'an gaman maan affeerraa kooti. Yeroo muraasan booda ani fi haana illee mana keessatti faamilii wajjin wantoonni hojjennu baay'een ni jiru eenan yaada garuu isteeppii isaa eeggata jechuudha wantoota baay'eetu jira ganaa waan ta'eef egaa ka haannan barumsa gannaa barachaa jirti ishiin illee na biraan ooltu kanaafiyyuu mee nagaa jedhii hordoftoota kooti. China la ayaan kan mamlakata nagaawaa qeewwasni kaawwaayatu hordoftoonni China la ayaantu maamitiyaa nagaa qeewwasni kaawwaayatu animmoo ishee wajjin hojjechuuf yeroo dhabee barnoota gannaata qo'achaa jira yoon immoo guyyaa natti tolu ammallee siniifan dhufaa. Ifama sinraa baduke kiyya. Fuulduratti faarfannaadhaan isinii dhufti isiniin jedha. Kanaafiyyuu mee egaa ijoollee warra ijoollee qabuuf illee mee nagaadhaaniif ka ijoollee isaaniitiif namoonni baay'een ijoollee ni qabu. Dhugaa keessa illee natti dubbatanii jiru jechuudha. Ishii waggaan arge daa'ima koo natti fakkaatti kan jedhan illee baay'eetu jira. Mee ijoollee wassanii nagaadhaaniif haati isaanii haa dhageessu. Egaa kan nuti haadholeen gaafa waa'ee ijoollee keenyaa dubbatan miira addaatu nutti dhaga'ama. Isa san nuyi warra keessa jirutu beeka waan ta'eef mee dhaamsi nagaa. Ijoollee teechaniif nagaan isaaniif yaa baay'atu. Sin daa'ima keechaan ganna barsiisa jirtanii akka maamiti yaadatti. Kana gaafa sin irraa qabdu. Hin barsiisu dirqamaadha. Qo'annaa yaadannoo manni barumsaati illee waggaa gaggeessu akkas jedhu waan ta'eef ni barsiisu. Nus kaayyoon keenya jireenyi keenya bare isiniif jiraanna dirqama waan ta'eef eenyumtu haatis abbaan illee ni barsiisu jechuudha ganna ijoollee isaanii. Egaa maamii ta'e qofa osoo hin ta'in maamiin biraati illee ijoollee ishee ni barsiiste jechuudha. Kanaafuu nagaadhaan sirriitti carraa gaarii baay'ee isaaniif baay'atu. Sinjeda sila daa'ima ifa qabaatanii anaan ol naan barsiistanii. Egaa kanaan durallee ijoolleen baay'een gaafa biyya galee wal si barsiisna jedhanii jiru. Akkasuma immoo warroonni ani hin deenye kan obboleessa kiyyaatiitu jira warri jedhellee ni jira wal si barsiisu. Egaa immoo namni akkuma galee haalli mijatee fi mana namaa dhufee itti wal si barsiisu irratti baay'ee rakkisaadha jechuudha. Maaturaleessa. Akkuma si mijatu kan osoo hin ta'in mana keessatti gaafa manatti galan itti gaafatamummaa manaa jedhamu tokkotu jira. Itti gaafatamummaa manaa sanii baay'ee ulfaata akka barbaadan bakka barbaadan deemu irratti jechuudha. Kanaafidha ani immoo hundumaa ol siif dhufaniitu si wal barsiisuu irra ijoollee isaaniitu mana keessatti akkanatti waggaa qabanii akka waan si wal barsiisanitti tan laala'anii asis akkasumatti ilaalii. Laal jechuudha. Isaan informaatiin galee. Hin galle warri galee hin jiru nama tokko bichaa galee namni sunillee mana sirreeffachaa jira. Ijoollee mucaa tokko ni qabu jechuudha. Inni waliin si barsiisna jedhaniitu jiru siin jedha. Kana fakkaata. Kanaafiyyuu yaada biraa hin qabda? Hin qabu. Yaada biraa hin qabu jettee jirti. Kana kaa. Haaluma ijoolleen naan jettanii kan qabadhee too dhufe homaallee barumsa biraas keessatti qabeetii mitiin jechuu jaaladha. Warroon biyya galtanii too jirtan waggaa ta'e ijoollee qabaatanii waggaa jirtan yeroo ta'e ijoollee keessanii yeroo kennaafitii wajjin haasaa aannugaa dubbachuuf jechuudha. Yeroo kennuufin kiyya waan baay'ee akka jijjiiramu godhameetu jira keessattuyyuu dhugaan isiniin jedha. Ijoollee dhiirallee haa ta'u shamarrallee haa ta'u gaafa firoomsattanii haati haadha maal rakkoo qaba jechuu dandeessanii
ijoollee keessan haadha ta'uu fi firoomsachuun hiriyaa godhachuun garaagarummaa qaba. Isuma dhugaan isiniin jedha jechuudha. Furmaata danuu of keessatti qaba. Wanta baay'ee wanti jijjiirtan ni jira ijoollee keessan jechuudha. Ijoollee fi biqiltuun tokko biqiltuullee gaafuma ati kuttee kunuunsitee akkasuma firee siif kenna. Dhalli akkasiidha. Kunuunsa barbaadu, kotokkotuu barbaadu, waan jirutti immoo barbaadu, dogongora isaaniitti immoo barbaadu, jabina isaaniitti immoo barbaadu. Dhaloonni kun amma ijoollee isin biyya Arabaa san amma argitanii miti. Isaan argitanii ijoollee kana wallaaltan. Isuma dhugaan isiniin jedha. Ijoolleen biyya keenyallee haa ta'u biyyattiin hiyyummaa qabaattu malee ilaalchi isaan qabanii, yaadni isaan qabanii, gorsa ifa taatee itti dhiyaattee wajjin haasa'u amala akkasiitti keessa jira ijoollee keessa. Isuma dhugaan isiniin jedha. Ijoollee fi biyyi wajjin deemaa jirtu. Ijoolleen sammuun isaanii baay'ee bilchaatadha. Kanarraa kan ka'e amma kutaa 2 kutaa 3 barumsa kutaa 9 barsiisaa jiru amma. Ijoolleen amma paastidha jedhanii waan itti amananiif dhaloonni kun sirriitti dandeettii qabedhanii waan dhabaniif kan kutaa 9 barsiisaa jiru. Bara darbe kana kutaa 3 waggaa birattu kan kutaa 9 barachaa turte. Ijoolleedhaan waggaa wal bira qabee tolaalu jechuudha. Maaliif ijoolleen kun ciccimoodha dhaloonni kun baay'ee ariifataadha jedhanii waan itti amananiif jechuudha. Kanaafuu ijoolleen biyya keenyaa homaan beektu jedhanii attaalalamuun nurratti hafe anaafis nurratti hafe jechuudha. Dhaloonni amma waanuma tokkoon hin gowwomu. Isa dhugaa jirti isuma waan beektu natti kolfaa jirti. Isa dhugaa jiru barbaadu malee isa dhoksaa ittiin sossobdee waan tokkotti kennitee ittiin sossobdu san hin beekan jechuudha. Isuma dhugaa akkuma warroonni harabaa ijoollee isaaniitti dhugaa jirtu dubbatan sun akkasiidha dhaloota kana keessa kan jiru. Nuti immoo aadaa biyya keenyaa maaliin keenya waan hundaa dhoksaa ijoollee ca'aa amma yeroo kun umuriin kee hin geenye kana baruu hin qabdu waan akkasii ta'uu qabdu kana nu keessara. Dhaloonni immoo san hin barbaadu. Gaafa bakka sanaa gaan jette ijoollee si harkaa bahu. Ammarraa garuu akka biqiltuu kutokkottee amala keetti argisiistee wanta akkanaa konfideensii mataa isaanii akka godhatan itti himaa gaafa deemtu asumaa bilchina jalqabu jechuudha. Kanaadha isiniin jechuun jaaladhaa warroonni kara biyya keessanii galtan firrillee haafuu hiriyaan illee haafuu kun illee haafuu akka galtaniin yeroo keessan aarsaa laattanii ijoollee keessan wajjin yeroo qabdan dabarsuu qabdu. Tokko of barsiistaa, amala kee barsiistaa, adeemsa kee barsiistaa, manni kee maal akka ta'e hatta jechuudha. Qabeenyi kee, argannaan kee, dhabuun kee maal akka ta'e ijoolleen baruun baay'ee gaariidha. Isuma dhugaan isiniin jedha jechuudha. Ani homaa wanni ishii duuba dhokate tokko homtuu hin jiru. Ifa ta'een ishiitti dubbaddaa. Ifa taatee humna tokko wanti na dhoksitu hin jiru. Ifa taatee natti haasofti. San keessa ka adeemsa keessa borummoo rabbi tarkaa qaba. Ilmi namaa akka namaatitti haguma danda'u waan hundaa dhala ofiitti raawwata. Haga dadhabame immoo rabbi tarkaa qaba jechuudha. Hireen harka rabbii jirtu waan ta'eef garuu itti gaafatamummaa dirqama kee ba'uun immoo dhaloota baay'ee gaariidha. Kanarratti nuti warri biyya keessa jirru xiqqoo warroota baratee barumsaan deeme kana malee warroonni kuuwwan ganaa nu hafa. Isin immoo bilchaataa ta'uu qabdu isin. Warri hatta ganaa uummattan yeroo mana keessaniif ijoollee keessaniif har'umarraa reedii ta'uu qabdu isin jechuun jaaladha. Egaa akkas turre ani fi aannan jechuudha. Hiriyaadha jechuun ni dandeessu. Karaa waggaa waliin deemnu haasa'aa fa'aa deemna jechuudha. Taphachaa haasa'aa fa'aa deemna yoo wajjin deemnu hiriyaa fakkaata. Warreedii ani homaa tokko dhoksaan tokko ana bira jiru ishiidha baay'ee ifaadha jechuudha. Akka umurii ishiitiin ni miti. Ishiin umuriin ishii amma waggaa 10 keessa jirti. Ani garuu umuriin ishii kanaa miti jedhee umurii ishii wajjin deemu jedhee wanta dhoksaa tokko muyyuu jiru ifa ta'eetan mana koo ifa godhee fi amala koo ifa godhee jireenya koo hunda ifa ishiidhaa godhee ishii guddisaa jira jechuudha. Ergan deebi'ee dhufe. Kana fakkaatan isin jechuu jaaladha. Viidiyoo kana jaalattan jireenya abdii qaba. Sababbiin isaa maaliin eenyumtuu lafa kanarra jiraanne tanaan durallee uummannee yoo jiraanne ijoollee keenyaaf. Ganaa immoo gaa'ilas uummanna yoo ta'e gaa'ilumtuu uummachuun ijoollee keessatti obbarta manni keellee kan ho'u gaa'illi keellee akka gaa'ilaatti abbaa manaa kee wajjin kabajamtee kan jiraattu gaafa ijoollee uummatteedha jechuudha. Kanaafiyyuu kun dirqama keenyan isin jechuu jaaladha. Yoo rabbi nu gargaare ganaa barumsa baay'ee gaarii ta'e wajjiniin barachaa deemnan isin jira. Bakka irratti dagaanaa ta'a baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Haannichoo wajjin fuulduratti illee ni dhufna. Egaa barumsa illee gaafii tokko tokko ni dhuftin isin jedha. Xiqqoo haalli anaafis ishiidhaafis nu jennee akkuma dura isin dubbadde qo'annaa gannaati qo'achaa jirti.
akkasuma immoo anillee akka argitan tanaan dura baay'een dubbadhee bakka adda addaan walii gaffiffii mana keessatti gaafatamummaan hin jira kana fakkaata baay'ee jedhimme. Wadubbadhu. Laal jechuudha. Ani kanas hin jechuudha ta'e. Isaan baay'ees jaalatu. Sirriitti na jaalatu. Isaan hangaafadhe. Kaa silaa koomentii si deebisu kaa'e sirriitti. Viidiyoo faarfannaatii laanta hundaanuu kan dhiyaadha. Siniin jechuun jaaladha. Viidiyoon tun akkasanitti toltu abdiin qabaa. Like, share gochuun hin dagaatinaadha. Warri koomentii qabdan koomentii keessan barreessadha. Warri viidiyoon inni dheerata baay'ee jedhi. Warri mayyaantudhaa fi haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaa. Bye bye. Bye.